akkam jirtu nagaa keessanii har'aa wanti isinitti agarsiisu onlaayinii akkamittiin bilbila keenya irratti kubbaa ilaaluu akka dandeenyudha. Yeroo baay'ee namoonni keenya halkan ba'anii DSTVtiin ilaaluun biyya kana keessatti rakkisaa ta'eera. Sababii kanaaf wanti furmaata hin taane yaadneeru appilikeeshinii barbaadu ture. Appilikeeshinii barbaadnu sana immoo argannee milkoofne irrasinii qabannee dhiyaanneerra. Haala yeroo wajjin wal qabatee haalli biyya keenya keessa jirtu wajjin wal qabatee halkan ba'anii kubbaa Champions League ilaaluun hin danda'amu. Akkasumas Premier League kubbaa hundumaa wantoota halkan ta'an ilaaluun rakkisaa ta'eera. Kana malee DSTV hundi keenya mana qabaachuu dhiisuu dandeenya. Sababii kanaaf paakeejii birrii xiqqootiin kubbaa miilaa akkamittiin akka ilaaluu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Hanga xumuraatti akka nu wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Maqaan appilikeeshinii kana Yaasin TV jedhama. Yaasin TV'n kun akkuma isin argitan diimaadha appilikeeshinicha jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana description link isa bakka descriptionitti isin barreessa. Daataa banneetu banna jechuudha appilikeeshinicha. Isaan booda erga daataa itti bannee booddee kubbaa darbaa jiru nu banna jechuudha. Asirratti chaanaalii kubbaa dabarsan kan Bein Sport jedhamudha kan inni fayyadamu yeroo baay'ee jechuudha. Isa malee yeroo appilikeeshinii kana fayyadamtan paakeejii bittanii yoo ta'edha malee birrii keessaa qabdanii kallattiitiin ilaaltu ta'ennaan birrii sana isin jalaa dafee fixuu danda'a. Kanaaf paakeejii xiqqoo ishee bitattanii ittiin ilaaluu dandeessu jechuudha. Asirratti kwaalitii yookaan qulqullinni ittiin kubbaa kana ilaallu murteessaadha. 720 ilaalla ta'ennaan birrii keenya caalaa nu jalaa fudhachuu danda'a. Akkasumas 360 sadarkaa isa sanaa gadiidha. Birrii xiqqoo nyaachuu danda'a. Sadarkaa qulqullina 244 baay'ee gadi bu'aa kan ta'ee fi birrii kan hin fudhanne jechuudha. Amma isinitti agarsiisuuf sadarkaa qulqullinaa 360 isinitti agarsiisa jechuudha. Asirratti chaanaalii ispoortiin irratti darbu fidee jira. Baay'inni isaa 9dha. Isaan keessaa tokko kan oduudha. Sa'aatiin kubbaa miilaatti hin jirretti sagantaa biraa kan dabarsu jira. Akkasumas immoo duwwaama kan ta'u jira. Amma Bein News jedhu kana bannee oduu kubbaa miilaa irraa kan argannu ta'a jechuudha. Asirratti oduun daawwaan jiru jechuudha. Sababii kanaafidha kan inni dhaabee baakkoonee chaanaalii kan biraa banna jechuudha. Appilikeeshinoota kan biraa irraa wanti adda isa godhu kubbaa miilaa gaafa agarsiisu neetworkii gadi bu'aa ispiidii gadi bu'aatiin hojjechuu danda'a. Akkuma isin ilaalaa jirtan kubbaa ilaalaa irraa jechuudha. Appilikeeshinii kana liinkii isaa descriptionii jalaan isinii godha. Achii fudhata liinkii sana hordoftanii daawunlood godhachuu dandeessu. Chaanaaliin kan biraa kan itti aanu jechuudha. Sagantaan darbaa yeroo hin jiru taanaan otoo fideen dhaaba. Kan darbu jiraate innaan garuu akka kanatti nama fida jechuudha. Baay'ee appilikeeshinii gaarii ta'ee fi irraa itti fayyadamuu dandeessanidha. Neetworkiin gaarii argatee innaan waa tokkoon goggotu kallattii maan agarsiisa jechuudha. Kanaaf waan nu hordoftaniif kabaja argadhaa. Baay'een isin galateeffadha.
namoonni subscribe godhan channelii keenya subscribe akka gootan kabajaan isin gaafanna. Isin jaalladha. Viidiyoo adda biraaf subscribe godhaa. Yaada yoo qabaattan bakka kommentiitti na barreessaa. Guddaa galatoomaa.